jaalachun dhufa bohaarsitii keessuma jaalachun dhufa bohaarsitii odoo harka hin quufne. Ashama daawwattoota keenya harka fuuneetiin jecha sagantaa teenya gaa al tokko torbaanitti yeroo tanatti isin bira geessoo sagantaa keessummaa teenya jalqabnee jirra gaa sagantaa keenya tan keessummaa har'aatti keessummaa takka qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan tunis gaa dubartiidha. Dubartiin tun gaa yeroo dhiyoodhaa gaa kan gara artii dhuftullee hojii isiitiin gaa hojii hedduu hojjettee jirti. Gama kanaan gaa hawaasa barsiisuu bashannansiisuu wajji wal qabatee gaa hojiilee gara diraamaatii fi fiilmiidhaan dalagaman ni jirani. Nutis gaa isiin tun eenyu tan jettuuf gaa artist Faayiza Abdallah jedhamti gaa isinis gaa dhalattu Dirree Dhawaati. Hojiilee ammarra jirtu kana wajji wal qabatee akka Dirree Dhawaatti gaa dubartoota akka fakkeenyaatti gama artii kanaan gaa geessaanii baachaa jiran keessaa isiidha. Isii wajjiidhaaf gaa turtii godhuu jaalannee jirra. Turtii teenya keessatti waa'ee jireenyasii hojiileesii ni kaasnaa jechuudha. Isinis gamanumaan nu hordofa. Mee gara keessummaa keenyaatti achi dabaruun dura hojiilee isii takka lama isin bira geenya. Abo dama. Zaame ka fincan. Ila zaame ka guutuun fincan ma fincan taati. Fincan ta sagaraa keessa namni sa'a takka tura. Maan jedhama. Meeshaa salliitee. Ila amma akkamitti meeshaan dhiqin? Maan dhiqaa. Maal maqsa kun dhamaan? Ish. Magan. Ana gajarsi. Ana dirti. Dama silasi tu jarsa ta'uu fedha. Ana dirti dama. Sanu akka dhiiraatti filakkaa dhamaan. Kana gaafa maraadheen hermiitii rajee. Bismillah. Ish. Ana numaan dhiqaa goyaa jumaa numaan dhiqaa mana kana. Hostel. Hai. Na dhagee bareeda. Eenyu maqaan kee? Maqaa kee Hamdiina anjaan. Hamdiidha. Waaw maqaa bareedaa qabda akkam. Akkis hin jeeqa. Yaa bareedaa kee. Na dhagee naasii maatila. Tarmiidhaan. Tujjaaramuu ni feetamuun feetu. Nin fadhoomiyye. Ummaa naan hin jeen. Ummaan fakkaadha. Qaama kana laaltee ummaa eettaati. Dhageessee amma dhiisiti na dhagee naasii malaan amma kiinaa afuriin qaba. Dhageessee mana bikka sadii hin qaba. Maalleen yoo khabaan kee tortorse maallaqa kiyya. Hawwan baankii lakkaa'uusan maallaqeeti. Maallaqa kiyyaa galgalaa ganama lakkaawanii dadhabanii dhiisanii boruus itti deebi'an. Ani immoo ganamurraa hin maallaqa laa miliyeena meeqaan naqa biliyeena meeqa. Ati amma laa waanumaan ansin jeebicha hayaati na jennaan dabdab arra haya jennaan ati boru tujjaara alaamuddin taate waan atin ajajju hundaa ninja. Waan ansin joo haya jennaan anaaf ati waltaane qofa. Haya? Akkana gaa waltaane boo. Kaduu ganfiti gisee jaaniin iskaarkaa fitti. Ol jaaniin gajjatti gajjaaniin ol jetti. Bishaan harkaatti himmas. Dura bishaan harkaa fidi nyaata dura. Gayyuu si qaraa isaan talati. Haadhuma isaatuun namtittiin nama akkamtuun. Tamana keessa baariddee mucaan kiyyaas fuudhe. Safii bari. Angaafaan akka keetii kana daqiiqa hanqalli buujaa takkatti waa godhee bishaanitti hin jirre bara. Akkam? Qonnaa dhayyee? Qonnaa dha? Naan dhaya. Silattu mana keessan dhiira malee dhalaan hin jirtu namni nyaata si barsiisu hin jiru. Atummaan nyaadhu kana. Efiif godhatte akkanumatti abbaa keetii sitti hamtaa nyaata. Nyaata. Na dhage akka nyaatatti godhan barurraa eegaleetiin si barsiisa.
خضروات ما بيتنا قنيمي خضرة برئيسة في ديكو خضرة من خيسة قوتومي سنومانين قد قادوا دوبا نياتك كان أنا منها ما قدا سو جدا كاب هواجن كاب كل بين كاب ما نيانا كنا هاي isinya tumadila hala hakana dalaginya bidu temo koi ana tutu ise brade mambulti tunarra hafto takana tana ujratura hafto ni no yitira de metira ba khibra galeni ko ba sajira wa ngi susenti mafta boda gabata wanja tubarga summi sa ana summi sa sala rabbi mutut goda khasa sibasu إنه ما نعتقد تلقينا بس يصير مال في يصير سيساعد سويو اسمه kabajamtoota daawwattoota keenya egaa hojiilee isii egaa takkaa fi lama yookiin muraasa isii isin daawwachiisnee deebinee jirra. Mee Faa'izaa egaa yeroo hedduu egaa yuutuubii irra beeytanii hojiilee isii egaa yuutuubii irra kan gadhiifamu egaa akkasumattis hojiilee isii keessaa egaa kan bashannansiisoo bohaarsiisootaan egaa TikTok irrattis gadhiifama. Har'ammoo isii wajji egaa qaamaan mul'annee hojiilee isii kana takka takkatti ilaallee kan wajji turru taanaa gahuma sittiin isin dabarsaa. Duro durso jalqaba irratti bagana ga'an na dhufte keessummaa dirree keenyaa nu ta'uu keetiif gaa maqaa daawwattoota TV televezyiina dirree dhawaatiin gaa galatoomi siin jedha. Artist Faa'izaa Abdallaa gaa gama hojii kana eega dhufte gaa yeroo muraasa ta'ullee dinqisiisoota kee biratti uummata Oromoo biratti gaa qeeballiin ati qabdu yookiin dinqisiifannaan ati qabdu hedduudha. Jalqabamee waa'ee hojii kee dubbachuu keenyaan dura Faa'izaa fi artiin eessa wal baranii san duraas gaa eessa dhalattee haalli jireenya keetii maal fakkaata kan jirra haa jalqabnu. Faa'izaa fi artiin bikitti wal baran Keeniyaadha. Naayiroobii Keeniyaa achitti wal barani. Faa'izaan immoo dhaloonnis aanaa Dareedhaa malkaa jabduutti dhaladde. Ammaaf garuu malkaa jabduun duwwaa takka taatee jirti Dareedhaa duwwaa takka. Duriif immoo aanaa Dareedhaa turte achitti dhaladde. Dareedhaatti guddate garuu. Tole gaa yeroo hedduu gaa jiraattonni warra Dareedhaa hunga aartiin uumamaan akka keessa jiru ni beekamtaa yoom eegaltee jechuu otoo hin ta'e mee gaafam fadhiin kun keessa dhufee tan jettu irraa yoo jalqabne gaariidha namugaa irra guddaa ijoolleen Dareedhaa gama aartiitiif gaa faxina gama kanaan garuu carraa eeggatanii asis gaa warra carraa san harkate keessaa takka mee gaafa gara aartii kana dhuftu wanni si dhagee maali tan jettu irraa jalqabnu. Gaafaan gama aartii dhufu waan hedduu takkaa nama dhagama. Kaameeraa durallee dhaabbachuun nama sodaachisa. Innaa aartii tanaan duraanis numaan hawwu ture keessa kiyya aartii tana keessa seenuu waan barbaaduuf jecha yeroon carraa harkadhetti ittumaan seenee jechuudha aartitti. Tole gaamee gama guddina keetirraa daa'imummaa irraa eegaltee fakkeenyaaf gaa ati intala kee haattutte meegaa yeroo hedduu gaa namoonni gaa abbootiin isaanii seeqate gaa gama aartii kana seenuu irratti xiqqoo dhiibbaa ni godhanii dhiibbaa san jala akkamitti baatee akkamitti mee warra keessan amansiisa. Jechuun ani warra keenya waan hin gaafadhee yookaan isaan irraa hayyama fudhadhe takka illee hin jiru waan nama guddaateef jecha muree murteessu waan hin danda'uuf jecha ifumaa fi murteeffadhee itti seenee jechuudha. Dhugaadha gizee abbaan kiyya isaa sheekaa ani gizeen diraamaa dalagu waan hedduu takkaatu namnis waan hedduu naan jaa anis waan hedduu takkaan na dhagiyam. Fedhiina amma waan guddaa waan hin dalaguu fadhu gin ammoo xiqqoo maqaa isaa kana wannaaf maqaa abbaa kiyyaa kana eeguuf jecha irraa inni qusadhe jechuudha. Ittillee gaafadhe jechuudha. Sheekallee itti gaafadhe wanni kun yoo haraam ta'e jee gizeen gaafadhu waa barsiisuun haraami miti naan jaani sababa sanitti uffata kee eeggadhu ibsattarii ibsattarte booda ammas waan safuu qabu hin dalagin malee waan biraa bareedaa ammaa fakkeenyaaf irra guddaan haadha ta'eeti kan hin hojjedhu. Haalli kee kun bareedaan aan jaani sheekootillee gizeen itti gaafadhu hara saniin akkasitti anis xiqqoo onnee horee itti seene jechuudha. Anis gaa yeroo jalqabaatiif gaa dubartiidha gaa interview kan hin godhee sagantaa keessummaa kanarratti keessaafuu gaa aartii fi hojiileen hedduu gaa
dubartoota kanarratti ni ulfaata. Mee dhiibbaan gama dubartootaatiin sirra geesse fakkeenyaaf as keessaa ba'uudha. Dhiibbaaleen ture maal fakkaataa san keessaa baate har'a ragaa diraamaalee nama bashannansiisan keessaafuu kan nama bohaarsan kanneen waa'ee jireenya hawaasummaa keenyaa calaqqisan dalaguu dandeessee jirta. Mee akkam ture dhiibbaan san keessaa ba'uu maal fakkaata? Maal seete dhiibbaan ani dhiibbaan fedhe yoo narratti ta'ee waan murteessan godhurraa booda hin deebu. Muree murteeffachuu waan hin ifiif danda'uuf jecha dhiibbaan namaa uummata akkallee if booda nanaansu jechuudha. Garuu immoo dhiibbaan hedduu jira. Hara hedduun dhiibbaan namarra ga'a. Ammas fakkeenyaaf dhalaatuun qiyyaa'u dura dhiibbaa guddaa takka qaba. Lammaffaa deebita aartii kanas seenee anaa dhalaa jechuudha. Akkuma dhiiraatti ganama bahee galgala galuu waan hedduu takka jira. Sunuu dhiibbaa guddaadha jechuudha anatti immoo laakiin alhamdulillah baadhadheetumaan ittiin fuulduratti deema jeetiin hawwii qaba. Mee tole gara diraamaa kana yookiin hojiilee aartii kana dhufuu kee dura fakkeenya warri siin ta'aa ture eenyufaa dinqisiifachaa turte anis guyyaa tokko akka isaanii hin ta'e jechaa eenyufaadhaa ture sammuu keessa ture. Fakkeenya warri naa ta'aa ture Musxalifaallee diraamaa direedhaa hedduun hordofuu ture durumarraa eegalee jechuudha hedduun hordofa duniyaa fi Musxalifaas hedduun adannaqaan dinqisiifadha. Ammallee deebiitii ijoollee Yaman jirtu jechuudha. Ayyaanii fi Mustariyaa jechuudha hedduun jaaladhaan isaaniin akka malee hordofa fakkeenya uummata kanaan naa ta'e jechuudha. Tole mee dhaga Keeniyaa biyyaan baadhee waggaa meeqatti turte? An biyyaan baa waggaa torbattiin gamanaan mantana dhufe. Waggaa torba turte jechuudha. Tole diraamaallee hojiilee achitti akka eegalte nuyi jira. Mee diraamaan jalqabarra dalaydee maali? Taa'u yookiin gama kana gara haadhaa ta'ee dalaguu maaliif filattame? Durumaa gizeen diraamaa eegaluu micoo Ifraah Maammilee jaanii takka jira. Isiidha jechuudha haadha naa ta'e itti haadhinaneetti. Haadha gizeen tahee seenee haadhummaan isaa waan narraa deemeef jecha haadhuma ta'eetiin filadhee ammas waan haadha gizeen tahee anis haadha waan hin tahee jiruuf jecha haadha ta'uun kiyya uummataafis haadha ta'ee dalaguun kiyya dasna waan najeef jecha. Natti tolee jira. YouTube kiyya irratti hojjenna yeroo duraa. YouTube Ifraah Maammilee jaamuu irratti ol bahee itti aansuudhaan YouTube kiyyaa fi tiyyaa ijoo irratti ol bahee itti aansuudhaan faayaa jiru irratti ol bahee jechuudha. Tole gamee hojiileen jalqaba kanamaa YouTube namaarra baate san keessa kan dura jaalattu diraamaaleen ati hojjette kan dura jaalattu kami kan yeroo hedduu itti waa yaadattu kan durumaanuu gaafumaan dura YouTubetti diraamatti akkanatti ol bahu hamtuu ta'eetiin ol bahee beektaa. Haadha maallaqa jaalattu ta'eetiin ol bahee bakka waanuma si fakkaataa daleedii naan jaan namuutu ni lolaa dee maallaqa fidi maarree jeetiin namticha cinqee eessatti hin galdeen feetu masgida galiin jaan. Akkasitti diraamaa sanarratti hamtuu ta'eetiin ol bahee ilaa ammatti hamtumatti hin fufu jira jechuudha. Tolliin irraa hin bareedu. Tole gamee karra guddaa gaa yeroo hedduu hojiilee keessaa gaa diraamaa san gaamatu turee isiin hima tarii akka abbaa warraatiin fe'annini eega mana fincaanii seenee turusanii sangaatistook irra hedduudhaa deema. Mee sanirraa akkami maal yaadattaa yeroo dubdeebiin hawaasaa fiidbaakiin isaan siifannaa maal fakkaata diraamaa san akkam ture? Diraamaan san beektaa haalli diraamaa sanii haaluma jiru Keeniyaa keessa dhalaan gizee Keeniyaa keessatti hin daleedu beektaa dhalaan irra guddaa maallaqa ergamaaf masruufa biyya alaarraa qabdi warraatu ergaaf faamilii ergaaf jechuudha. Teesseeti dhiira tana akkasiif fe'atti jechuudha. Dhalaan biyya san keessatti yoo amma fakkeenyaaf inni nama hin qabne carraan isaa bakka akkasuma jechuudha. Isaan sanirra dhaabbaddeetti diraamaa san kan hin dalage haaluma jiru jechuudha. Biyya san keessa waan hin arkeerraa. Mee yeroo TikTokiidhaan akkasitti deddeemee namni hedduu hordofu san maal si dhageema? Qaanfachuun ture wallaahi. Qaanfachuun ture bakka afoodhamaa gizeen joosan fa'aa. Hedduu gizee namni akkasi dhageeffatu natti ulfaata niin qaanfadha yeroo sanitti waan san fakkeessu waan ta'eef jecha akkasuma ta'eetiin dalage eegas booda immoo waan anan taaneef jecha natti dhageeme jechuudha.
Warra assalamu alaikum. Agam mutan naga. Fayya kam? Dasa. Nagami. Maal ijiin singa mana go jiro. Mu miteetu. Suno mu miteetu walum namne waan. Haya. Eenyusa? Siisa? Agam mutan nagami. Nagaa. Ana gad feer fayya. Siisa? Hai, dalagaaf tattee taa'aa jirtaati. Sagaraa san dhiitee? Alla kaymee nuraa sagaraa dhiqi. Maaluma sana namni akkanaa? Kaymee lafaa? Way. Yaa Rabbi hayyatuun jaartii dhamu hayyataa dheera. Gumaan hangachiisu eeggataa duruu dhufe eeggattaa'e. Ish. Damaan. Ayyee ani leen gadiin deema. Nagaan tuma. Hai taa'e haa. Taa'e haa dalagaa fixatu waliin teessaniiti taa'e. Aboo Abdalla. Nagaatti gaa gad deeme. Rabbi si haa gargaaru. Tole egaa achi eega turte diraamaalee hangam takka daleedine waggaa torbanatti turte. Diraamaa eegaan itti seene anaa waggaa jaataa'een itti seene. San dura diraamaan daleeni ani anaa waggaa jaataa'een seene anaa diraamaa muraasa xiqqoo takka daleede karaa biyyaatti deebuu danda'e jechuudha. Tole egaa biyya deebitee haalli mijaa waan ture diraamaa kana dalaguudhaaf akkamitti agarte eega biyya direedhaa? Direedhaa dalaguun hedduu bareeda. Gam takkaanis hin bareedu direedhaa dalaguun maaliif ani gaafaan biyya namaa keessatti dalaguu san kaameraallee dila san maallaqan kafalluuf doolaara 10 kafallaaf yoo akkam heddummaate doolaara 15 kafallaaf jechuudha. Kaameramaanii fi editaas isaa sii godha isaa waa hunda sii qopheessaate oluma darbatte jechuudha. Garuu immoo egaa as dhufne haalli rakkisiisaadha. Namoo ijoolleen teenye hundinuu kaameraa waan qabduuf jecha hedduu rakkisiisa. Fuula namaa deddeebitee waa nama kadhachuunis das waan nan jenneef jecha irra guddaa hin beene wallaahi rabbiin jaalnamaa nama haa kannu dhufaniiti bakka hoosii marraanaan jaanii kaan amaran malee ani dhaqee hin kadhadhu jechuudha. Namaraallee hin jiru maaliif natti ulfaata yoon dandeenyin dalaga yoon hin dadhabe immoo ogizumaan biyyatti namaa sanitti deebi'een dalaga yaada jirutti murteessee irra dhiisee jechuudha. Gama takkaanis ni ulfaata asii dalaguun gam takkaanis ni bareeda. Akkasumas amma gaa yuutuubii keetirra gaa diraamaalee hedduu jira. Diraamaalee hedduu jira. Eegaas dhufte diraamaaleen keessaaf hawaasa ni barsiisan jette. Fakkeenyaaf gaa yeroo hedduu haadha hamtuu taatee daleeda. Haati akkanaasis ni jirti, jaartiin akkanaasis ni jirti jee akka irraa baratu waan guddaa ta'uu mala. Mee eegaas dhufte diraamaan yeroo jalqabaati daleedee diraamaa kami akkam ture yeroo as dhuftu simannaan ijoollee teenyaa ta'u maal fakkaatti turte? Diraamaan yeroo duraatiif as dhufee dalagee diraamaa galata harmee jiruun dalagee galata harmee jiru sanii waa'ee gaafa wannaa sani gaafa rakkoo Tigree fi gaafa Tigree sanii saniin dalagee eegas booda immoo diraamaa wannaatiin dalagee Samal ja hotel jalan dilan dalagee narraa waldhee jira. Salphina jaasa salphinaan dalagee haadhuma haboo jechuudha achirratti aniin tun haboodha. Haboo ta'eetiin dalagee habuma intala haboo ta'uuf irraa hin qaadhimaa maallaqaan garagalchuu fedhe na dida bakka akkasittiin duwwatti hafee jechuudha. Intalteenis ni hotti gurbaanis na jalaa hota. Simannaan direedhaa hedduu bareedaa jechuudha. Hatiyaa dileeti mataa keessaa godhe. Pensa hawa bisansa. Bisansa. Hussein ha. Seni. Hamdi. Bagana gaya nufti Hussein. Bagana gaya men. Hotak. Hai Hamdi. Akal. Nagia. Fayyan. Hayyuman. Jari. Nagia makam. Mashallah sitatta yakam guyuma lamin kanatti nama bira fakkaata. Qormaatas nin dabre Haa. tokkoffaan bebeeta. Akkana gaalaal gizee hunda tokkoffuma baataa barati. Amma gaalaadhaati. Waanin sinjee san arga. Inni ati hayaa sinjee annaan jette san arra haawwanni san hundinuu. Arrumaan tana gaati laal. Maal inni silaa? Raahaa teenya gooneetuma haa. Akkasitti waan hunda haadhaan ulfii makiinaa jettamu. Ulfii manaa jettamu. Baankii jettamu hundi harkuma keeti. Maali? Fatiyaan akka nu deemta? Fatiyaamu. Egaa. Fatiyaa dileetiif keessaa godhisiidha. Maali? Fatiyaan hin jirtu. Anaafitu walirraan bereen guzee na laftume. Eenyu naa bere? Gaalaanni akkam fakkaatu irraan. Lakki. Dhiifama
Fatiyaan caalu gisee na laal Dhagaye. gisee na laal mee fatiyaan caalu an. Ulfii makiinaa maallaqa maal waan jettu gartame an kana jecha hiriyaadha tiyyaa wajjin waan takka illee hin Haadha godhin. tiyyaa Waan- gisee yaaddu haadha teetiin fakkaadha mi'an. Isa kun akkam godha Dhiifama geessu. qabeenya dalagadheetin harkadha waan akkanaatti hin seenu. Taa'imni ammaan tana tasgabbaa'inii Lakki haasa'unaati. dogoggortee Hin jirta. jarjarini taa'e kan haasa'una. Siyaa baasuun sin jedhu. Aboo hoddu baay'oo qaabi aboo qaabi eessa Maali gorsa fuudhe? maaltu jala siyaare eessu nurraa faduulii balaa ati ispoorti matee dalage eenyu jala Gorsa fuudhee deemsisee seebar. eenyu jala deemuu siin jee ati ispoorti matee dalage. Waan gooteeti. Maa televezyiinaan jetti boru gaadhummaati maali? Yoona kana hin daleene. Hojiilee hoggaa hojjettan hariiroon ijoollee hojii qabdu maal fakkaatti? Isaan cufa gaa isin hojii hojjetanii keessaafuu gaane ijoolleelee akka Amiirshoo kana fa'aa akka Alishoo fa'aa ibsaa Haramaa fa'aa hojii hojjettee jirta. Mee kunuunsi isaanii deeggar isaanii si godhan maal fakkaata jajjabeessuu hojii qabate? Beetaa maal site nuti hundinuu yeroo sanitti aartuma tana waan guddisuu barbaadnuuf jecha wal cinaa dhaabbanneeti wal deeggaraa wal jajjabeessaa aartii tanatti waliin seenna beektaa. Haa galatoommoo Amiirshoon jechuudha. Wannalleen kaameraalleen kanuma isaati isaan nu marallee isaa editillee nu godha isaatu olillee nuuf darba beektaa. Garee keenya keessaa garee guddaa wanna guddaa katabatu Amiiri jechuudha. Maaliif hamaruus isaa haa edit godhuus isaa haa itti rakkatee ol nu darbuus isaa hedduu nu gargaare jechuudha. Yeroo sanitti Amiir hedduu nu gargaare haa galatoommoo ammallee alfaatu. Tolega. Egaas dhufte immoo kan faaya jiru YouTube banatte immoo otoochi jirtuuti. Osman Keenyaa jirutu kan Achi banatee banatte. faaya jiru. Tolega mee yeroo hedduu ijoolleen teenya egaa ammaan tana gama artiitti bobbaate artiin guddaan hojummaan artiitu dirree dhawarraa ka'ee jedhama. Amma hoggaa agartu fi dura hoggaa jiru hoggaa dhageessu. Maali garaagarummaani? Maaltu hojjetamuu qabeettee mee ilaalta hoggaa gargaaran? Duriif dhugaadha burqaan aartii dirree dhawarraa ka'a afran qalloon isa sumarraayi akkas ture garuu amma akkasanatti hin fakkaatu maaliif ilaalchi akka dursan nu keessan jiru amma wal jabeessuun nu keessan jiru wal cinaa dhaabbachuun nu keessan jiru ani maaliif hin beeku wallaahi na dhibdi haalli dirreedhaa hedduu rakkisiisa namni wal ta'ee waliin dalagu torbaan takkee waliin dalage torbaan lammadaa wal ta'ee waliin dalaguu hin danda'u. Kuni maalirraa ijee gizeen ani keessa gaddeemee gizeen gaafadhu rakkinuma keenyarraa hin fakkaata rakkinuma keenyarraa garuu silaa wal tahanii aartii tana guddisanii karaa diraamarraa karaa filmiitti achi dabraa namni karaa guddina biraatti achi dabraa deema nuti immoo diraama xiqqiti tanaa wal jalaa dhawaa deemu jirra beektaa miilumaa itti dhaabbachuu barbaadnu kanaa wal jalaa dhawaa waan deemnuuf jecha haalli ammaan tana jiru hedduu rakkisiisa. Wanni tahamuu qabu maal seetanii beektaa aartiin durirraayis gizee deeman akkan seenaa dhageetti dura taa'an jiraachuu qaba. Kan mata duree namni mataa hin qabne namni mata duree hin qabne sossoo'uun hin jiru. Amma sanis hin qaban aartiin direedhaa sanillee hin qabnu hundinuu baqa ifumaa fi ifirratti sheeka jechuudha. Atis yoo dhufte sheeka taata anis waan hin dhufe sheekaan ta'a kaanis hundinuu dhufaniituma abbaa irratti ta'an jechuudha. Akkasni ta'uu hin qabu mata dureen takka godhamee fi hundinuu hiriiraa wal jala yoo deeme hedduu bareedaa jeetii yaada. Tole gamee as keessaa hin sibaasa ammaan tana ga'an gara diraamaa irra jira amma. Diraamaa irra jirra diraamaa san dalagu deemna diraamaati keessaa feetusan keessaa kan yeroo hunda hin irraanfanne takkanaa jettee eegas booda faayidaan hin ta'e achirra mul'isuu dandeessaa carraatti fanneetu hin jira jalqabuu ni dandeessa. Drama kami dalagay hedduudha. Adalee keessaa as keessaa hin banne karree fujannu san taasaa ta'u kan hawaasni. Aboodha maamo. Aboodha maa. Aboodha maa. Akkamisa. Aboodha maa.
أبو دما إيش جرت كذي سجران جرى جيبي تاني جالت إلى ما فنجان تزامي كفنجان تجيت انتها أبو دما زامي كفنجان تفنجان إلى زامي كقوتو فنجان ما فنجان تاج فنجان تسجرا خي سنمني ساعتك كتورا ما انجتم ميشا سنديته إلى ما كمت ميشا عندكن ما عندك مال مخسخون دمان ميجا فايزان أسرتي جرتي بيامبا سرتي جرتي مي غرارتي غنان arti biyamba jirtu fi aktif sakamo jolle tenya tetapi na cigotu fi asigotu umal fakata khamtu rafa wayada jitte yada achirra bakka jursan ra asrutte jirta mali wonni gari mutanno ko gariti asfidde jette osiga fanni mal jirta achirra achi fi khamtu waya yo itti achmarra waya biyumamba sanirra wayada gama artitene مالي في بيان باس أنا تولد تستي قولون إنجرتو جاللا نموتو أما ورافا ولين بيني ولي فينجل لهم دا وجود لنا تشتيجو دا ولي فينجل وجرو إمو أورمو أنت هنجت شخايون تاني تكا عرتي بدوسو أنت يبجت ولي في جلة دركما ولي في جلتي ولي ندمنا أسيتي أما جافا دورو ولي دفنو مارين قريتش مرادس نجرا مرادي نينجين جوتشورا عليشون كنا ركوني سا كنا جاني جزي حاسواني مالي في يوتيوب أمبني فينجي إبدين ده هذا بتو يوتيوب ني بنامو كبا في جيم بيتا أكاسيتي يروس هنيفا أنا أنجاني توراني سامبودا غرو أمير وجيجزي ولد دفنه جتشا خنانين خاسف نمو دندي إبدين ده هذا بتو إلى يوم متى نمني واتك أشون نما دليسا كشيلك وان برجع بيتا سخني مالف دليدا إساني اللي كسمانجي يو يبدن ديسيو أركتو دبدو وان خيترا يو أركتيو جيتينين جمساني غورسي أميرتيني مي أميريس إيه والله جي دبيتي تنارتي رتك أبيفي أكاسيتي يوتيوب تيجي جتشودا يرو يوتيوب تيدا منوس أكا جروب بيتوري يرو سانكتي دلينو أنا أمير عليشو خديرة رمايا أكا جروب بيتوري غياتك أنا غياتك عليشو غياتك خايو تناس تفيدي أنا مجتشودا نتا كنا دلجنا كنا تي بيانا ماتي دلجو توري سانيفا كنا تهادل نوجي خايم تيف أنا هاي جاني سانلين اتولي قالني أكاسيتي دلجا إيجالي قرو اسمه أكاسيتي دلينوتي غيان تكنم تكافو جودي ديشو نم تك غيا لما قدرت شيء قالي غيا لم جزء أما غيان تكنم لما أفتح غيا نورا الرجال ديميشو ده سبب سنة تقول بيسادس فجأوجي سي ولتي هنا فون تكاسني دفته أما اللي وننا كسيه الدجرة أنا ما يوتيوب خيارتي دراما لا مجتشود خبرتي ديرا كم خانين إيجالي وان دراما سنقول خير بيتشاف جتشا نافدلا جودي نافلة دلائي سودي دني نافلة ورابو دي دنجتشود دراما سوان دفيه ديمي كفاف خررتي نرى مران جتشودا ركون كبوجيتين خررتي مرة جزير أنا فنامي جاي فتأشودن دجيتين إنسى وننا كسيسا نسخي سايو هافته ملي عارتين دريلا فجأة جرتي شو ميجا فايزانغا إيجا إيجالتي يرو واتيكو جمارتي خنا مي استوديو متى خيتيني كابدمو كاميرا واني كابدمو أكمل دلجا جرتا فيديو له هدو كابدا جاي أكمل دلجا تنجت فيديو هدون كبا فيديو جناس خانين كينيت دلجا خفلة توما دلجا سنا كاميرا لين كابو استوديو لين كابو garuu khafaleetiin daleessisa asiigaan dhufelle warri nagar gaarus warra kareemun tadhasin jee amiirshoo innillee naa waraabu ture egaa isaa hojjaddabaanillee gurubbiin san egaa facaatellee anas tokkos naa waraabu ture khadira ramaaya egas booda bitate innillee naa waraabu ture ammallee namni biraa naa waraabu jira jechuudha akkasumatti hin deemu jira. Haa egaa mee gama artii kanaangaa atileen hanga dandeessu tattaafachaa jirta fuuldura immoo mee maal godhuudha yaaddeetan jirta. Ammaan tana beektaa walii galu jirra kaayoo takkas lafa kaayyannee jirra sharmarkee jee hedduudha nuti ijoolleen kaayoon takka lafa nu kaayamtee jirti garuu irratti hin bobbo'an kaayoon san amma nuti yaada keenyatti kaayoon san gizee lafa dhaabbattetti dirree wudis deebi'ee namuutu hordofaan tartiibaan wal jala deemnee
خايو سنرتي دلينا جنة أما أنت أنا نتوندو ولي قال لي خايو أنت كلا فخايمته وجودان قرو رتين بوبانة إن شاء الله تربان فخيس رتيني بوبانة جيتيات tolega faiza me hodo arti tinsenin ga dura malo jetta to te dala gante mali ni tajajilat duraani sani Kenya keessatti taa'eetu maan harka warraa eeguu ture harka warraatiin nyaadda sanarraan faamiliin biyya alaa jirti isaanii na gargaara garuu akkasumattuu hin teenyaan Keeniyuma keessatti illee mana dinnichaa baneetiin immanyuu dalaguu ture immanyuu durallee jimaan gurguruu ture sanbooda immanyuutiin seenee immanyuurraanis na dhukkubeetiin waan na dhukkubeef jecha ibidda dadhabee firraa dhiisee jechuudha. tolega me as deebitee duba jiruun akkam fakkaatti mee faayidaadhaaf jireenyi dirreedhaa jireenyi biyya keetii maal fakkaataa itti bu'aaru jirtamoo maali rakkooleen ni jirti kan jettu. Alhamdulillah rakkoon takka illee hin jirtu. Jireenyi silatti beetaa biitii namaa biyyuma namaati. Biyya fi tageessu hin jirtu. Biitiin direedhaan hedduu bareedduudha. Akkasitti hedduu bareedduudha. Hedduu wanni hundinuu ni jira jechuudha as. Waan yaaddu takka illee hin jiru. Itti bu'aarutti hin jira dhibbaa dhibbatti. tolega yeroo hedduu namni kaayyoo qabu gaa arti Oromoo kana guddisuudhaaf yeroo hedduu filimaa isaa ta'u diraamaa isaa ta'u waan hawaasa barsiisu ni dalaga. Garuu dhuma san dalagu jirtu carraan maallaqa harkachuu ni jirti hoggaa yuutuubarraa jechuudha. Ati oomee xiqqollee taatuudhaan dantee jirta san biraa tan jettu. Maallaqa yuutuubaa ani biyya tana seenee anaa baay'ee takkaate kan hin danda'amu eegalee san dura yuutuubni kiyya dila sillee miti. Naa dhufee baay'ee takkaate ilaa ammaan tanaa baatii meeqaan jira baay'ee 8 jira nyaachuutti hin jira jechuudha. Ta duraa hanga dura harkatte mee yoo nuyi xixiqqaattu guddattu maaltu si dhagahame bu'aa lafaatii keetiiti maaltu si dhagahame kan jalqabu. Ani kun dura harkadhe wallaahi rakkoon qabu dila sanniin harkadhe jeetu yaan. Yeroo dura walitti qabamee bika takkatti sii baha yeroo dura na abahu san $200,200 harkadhe dila sanuuniin harkadhe jee yaanne bakka Keeniyatti maalleeni fuudhame mucaa kiyyaa Keeniyaa jira gizee inni fuudhe $200,200 fuudhe gizee inni naan jee $200,200 500 bakka fudhadhaa hin jeen isin akkasitti isaan san fudhatanii haannaaf erganii hedduu das jaadni mi'aawaas lafaatiidhaaf. tolega karaa mudannoo deemu jirra ilmi namaa gaa jireenya isaa kana keessatti bu'aa bahee hedduu jira gama artiitiin isaa ta'u artii alaas wanni jireenya keessatti hedduu si gammachiisee wanni immoo akka mudannoo cimaatitti hin irraanfanne wanni akka gaddaatitti si mudate maali tan jettu haasa'e. Mudannoon maal sitanii beektaa? warra na arrabsu faa jira beektaa gizeen diraamaa dalagu na laalanii faa ati nama guddaadhaa maaf irraan deebine jaani ati nama guddaadhaa maaf irraan dhiisne faa jaanii na arrabsanii mudannoon xiyyatanuma akkasin na arrabsu turanii garuu amma na baranii na dhiisan baqqaanis deebisaan kan nuuf irraan dhiisan. Ta duraan duraa gammachuun xiyya hawaasni Oromoo kumaata maallaqa hawwaman na beekuun isaanii na hordofanii jaalalaaf kabajaan hannuun isaanii hedduu na gammachiisa. Talamadaati malee ni yuutuubis na daleedee gisee maallaqa harkattee isni gammadda beektaa garuu maallaqa caalaa beekamtii uummanni jaalalaaf kabajaan na beekan saniitu irra na gammachiisa. Mudannoon beektaa hedduu jira laakiin maal seetee mudannoo sanii ganaa diraamaan sanuu gadi lakkisamne dheenya kana gabbaaneeti diraamaa takka dalaguudhaaf karaa baadiyyaa kana deemnee dalayne sanuu waraqaa ayyamallee osoo hin fuune akkanuma deemne Oromiyaa tana keessa ol baanee dalayne naa shanee jaanii nu hidhan shanee jaanii nu hidhanii galgala tafkii hojii bullee ganama isaa akkasitti sharmarkeen faana akkasitti nu dawwalanii nu baasan jechuudha waraqaa isaaniitiin. Tana mudatte tana ta gammachuun moo hedduudha. Ta gammachuu maaliin qaban seetanii beektaa? Hawaasa Oromoo dila kana na beekuun isaaniitu anaaf gammachuu guddaadha. Gammachuun xiyyata duraa guddaan tana beektaa?
duraan namni na beeku hin jiru hanga mafiraa yookaan hanga saayibaa hangana na beeka har'ammoo nama kumaatama meeqaan na beeka jechuudha. Tun gammachuu hanga hin qabne na biratti jechuudha. Tole egaa karaa ammayyii deemnee jirra. Faayizaan heerumtee jirti ijoolleen qabdu kan jettu. Nama siin Heerummeetiin jira ani ilmaan lamaan qaba. Mucaan kiyya guddaan amma mata 18 mucoon tiyyaa mata 8. Maashaallah yaa tole egaa mee fuula dura kaayyoon Faayizaa maal fakkaata akka dubartiitti fakkeenyi dubartootaaf ta'uudhaaf gaa wanni godhuu qabdu maali hawaasa kanoo gama aartii kana guddisuudhaaf wanni dhaamsi qabdu yoo jiraate carraaqsiifadha. Anamma akka dubartiitti fakkeenya guddaan dubartii teenyaaf ta'uu fadha. Dubartii Oromootiif jechuu keessaafu dubartii dirree dhawaatiif jechuudha. Maaliif yoo jette aartii kanatti namni irra guddaan warri na dura seenes hedduu jira. Laakiin bu'aan isaan buusan takka illee hin jiru. Akka isaanis hantuun barbaadu. Nama ifiin dhaabbachuu barbaada. Kaameraas waan barbaachisaa ta'e hunda godhadhee istiidiyoos banee jechuudha. Akka dubartiin biraalleen boru na boodaa dhuftee na dura ka'uu dandeessu. Fakkeenyaan ani ta'eefi jechuudha. Akka isaaniin ta'uu barbaada. Kanumaan dhaamsa hanna. Faayizaa Ali Abdallah afeerraa teenya kabajtee ilaasitti argamtee nu hojii turtii godhuu keeti maqaa daawwattoota dirree dhawaatiin hedduu takka galatoomii siincha nutis gaa fuula dura istuudiyoo mataa keetii meeshaalee si barbaachisu guuttattee diraamaa isaa ta'u fiilmaa isaa ta'u shoo mataa keetiis qabattee akka dhiyaattu gaa abdiidha qabna hojiilee biraatiinis akka wal agarru abdiidhaan qaba har'aaf ammoo gurguma takka alla magantaa isin jedha. Isinillee wallaahi hedduu galatooma naaf hirtanii kabajaaf jaalaan jechuudha. Dirreetii biratti na yaamtanii takkaan intarviin godhamne beekta. Waan na keessa jiru na keessa ol baasuun waan guddaa beekta. Saniifuu hafuura na fudhachiistanii galatooma ulfaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan teenya gaa tan keessummaa dirree dhawaa akka waliigalatti har'aaf isin biraan gaa turre kana fakkaati gaa turtii teenyatti akka bohaartanii bashannantan abdiidha qabna. Keessummaa biraatiin hamma wal agarrutti nageetti kan isiniin jiru qopheessaan sagantaa tana Salaatiin Abdullaahii fi akkasumattis ogeeyyan kaameeraa keenyaa Adaana Lammaatii fi akkasumattis Salaam Seefuu wajjin ta'uudhaani haga xumura sagantaa teenyaatti waan nu daawwattaniif galatooma warra torbaanii unaa jiru. Fayyummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Fayyummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii.